السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع وردفتوتا في كبجمتوتا channel رزان أوروتو وردفتوتا في كبجمتوتا كيا وروني ماتي كوتان سبسكرايب كوتان غلطوما هدو سنجالت سننجر كم فيديو كان كو إلالتاني ماتي كونتهين كوتا سبسكرايب كوتشون ماتي كوتاها أكاسوما وروني ماتي كوتاتان فيديو كان كو لايك شير كوتشو هين الرانفتنا كبجان سنغافة دكان هاراياس ماتي كويوتاتان فيديو كان كويل هلتن شير سبسكرايب goda لايك goda سنين جدا كنا فردفتوتا في كبجمتوتا كيا هرّا وان تكو كنين كبرتة سنين دفع وان فايدة goda كابو أكاسوما موتو يو مدالين سترينيا كنتين بيا كنتي فايدة goda كابو دا كان سنين في كبرتة دفع فكينيا في كريموني كاما كنا يوكين جسمي كنا فايدمنو هدو تجرا حساب عملي جتشو كريم هدو تجرا غارو أني حالو مسلبات هين كان منا كنا كيستي أرجمو كان كبرتة سنين دفع جتشو naannoo hundattuyyuu magaalaa hundattuyyuu kan argamudha kan ani qabadhee isinii dhufe kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kireema hunda keessaa of amansiisati isa kana fayyadama kireema gatiin isallee bareeda faayidaan isallee bareeda waa hedduuf nu fayyadu gogaa keenya diriirsuuf akkasuma mootuyyuu laaffisuuf akkasuma ammootuyyuu kan shunture diriirsuuf wantoota garagaraa xurii garagaraa qaama keenyarraa nu qulqulleessuuf hedduu kan nu fayyadudha kireemni amma isin asitti argitan kun akkuma beeytan baaziliinii namni hin beeyne jiru jedhee yaada kunis obboleessa isaa baaziliinii kireemaatti dalagamee kun ammootuyyuu baaziliinii namni hunduyyuu beekaa namni nama gurraachessaa maal jedha wantoota garagaraa tujra garuu baaziliiniin akkaataa fayyadama qabdi akkaataa fayyadama isiitiin nama gurraachesitu kunniin lamaan akkuma isin argitan waluma fakkaata ani garuu laastikii tokko yookiin qodaa tokko keessaa fixee waan ta'eef jecha kan lammataa bitee walitti laaqachuu yookiin ammoo waliin gahachuu bakka tokkotti walitti makee dibachuuf isinitti agarsiisuuf deema dhiifama wajjin walitti yeroo makuu isinitti agarsiisu garuu ammootu karaa isaa isinitti hima fakkeenyaaf kireem nama isin argitan diimaan kun girisiliinidha girisiliiniin biyya keenyatti qodaa bifa biraa taheen haala addaatiin kanuma tahee biyya keenyatti girisiliiniin dhangala'oolleen hin jira eessumayyuu jechuudha biyya keenya irra caala namni kan beeku girisiliinii dhangala'oodha garuu girisiliiniin dhangala'oon biyya ho'aatitti kan nama fuursuu fi akkasuma nama dafkisiisu nama dabsiisu jismii namaa tokko tokko kan hoksisuudha jechuudha kanaaf girisiliiniin kireemaa kunuyyuu nama hundaayyuu hin tahu biyya ho'aatitti nama tokko tokko kan dafkisiisu yookiin fuursuudha garuu ammootu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haaluma salphaa taheennu akka qaamni keenyallee dafqine hin fuurretti haaluma salphaan karaa laafaan akkamitti mana keenya keessatti fayyadamna kireema hedduu waggaa tokko ol jechuudha bakka takka yoo binnee jenne wantoota kanneen obsumaan jechuu qusannaadhaan haala qusannaatiin waggaa tokko ol hanga waggaa lama maatis yoo qabaattan ijoolles yoo qabaattan ijoolleen keessan dibata kan fayyadamtanii abdii qabasanii jedha inni argitan kun girisiliinii akkuma reef isinitti hime girisiliinii kana maankaa tokko fuunaa kuni baaziliiniillee maankaa tokko fuunaa akkuma beeytan kuni qodaa qullaadha itti naqachuu fi isatti godhaa haaluma salphaa taheen jechuu keessaa dhumatee waan jiruuf an asitti walitti makadha jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa inni kuni haaraaya bitee isallee maankaa sadiitti godha kuni zayitiin isin argaa jirtan zayitii joonsiinii daa'immaniiti min beeytan jedhee yaada zayitiin kuni kan daa'immaniiti garuu ammootu nama guddaafis filatamaadha gogaa keenya kan shunturu diriirsuuf akkasuma immoo lallaaffisuuf hedduu faayidaa guddaa qabdi namni hedduu faayidaa isiin beeku kan daa'immanii qofatti beekanii namaaf guddaafillee hedduu waan akkaan daran faayidaa cimaa qabduudha kanaaf isiillee maankaa lama fudhee laastikii amma agartan kanatti guutuu isaatu bakka tokkotti kan godhuudha jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya girisiliinii kanallee maankaa tokko fudhaa akkasiin galuu firdee baranii biyaa kanas maankaa tokko fudhaa yoo barbaadan niiviyaa maankaa lamallee fudhadhaa maaliif jennaan inni gogaa keenya bakka gugurraachate akka nurraa balleessuuf sirriitti kan nu gargaaruudha niiviyaan jechuudha girisiliiniin gogaa keenya laaffisuu fi diriirsuu hedduu nu gargaara garuu warroonni biyya ho'aa jirtan awwaji waan xiqqoo isinitti ulfaatuuf jecha isiniif laaffisee maankaa tokko isiniin jedhe niiviyaan garuu gogaa keenya kan gurraachate hedduu kan addeessuu fi akkasuma mootuyyuu kan akkaan ibsuu fi diriirsee bareechisuudha jechuu barbaadeeti akkasuma kireemni baaziliinii ka argitan kun illee kireema bareedaa filatamaadha gogaa keenyaaf gatiin isallee madaala'iinsa bareeda akkasuma milliin isallee
yookiin giraamni isallee bareedaadha jechuudha. Kireema guddaadha. Yeroo dheeraa fayyadamna kanneen hundayyuu bakka tokkotti osoo binne waggaa lamallee nuuf hin ta'a. Irraa waan amma yoo banne expired nu jalaa ta'a malee waggaan isaa dheeraa waan ta'eef jecha maaliif jennaan hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kireemnummaan kumuyyuu bantanii ji'a 12 ol faayidaa hin qabu jechuun expired yookiin ammoo wajjin ala ta'a. Maaliif jettanii yoo na gaafattan ji'a 12 banamee yoo kan turu tahe osoo yeroon isallee ganaa waggaan 2-3 hafee faayidaa hin qabu, qilleensi dhahee hafuurri isaa faayidaan isaa bade jechuudha keessa. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haaluma salphaa taheen mana keenyatti qodaa kana guutuu isaatuyyuu takka takkaan bitannee maallaqallee nu qusata, jismillee nu laaffisa, wantoota biraan fayyadamina. Dhugaa isinitti hima amanaati isa kana bitadhaa bakka takkatti waggaa dheeraa isin fayyada. Yoo ijoolleellee qabaattan ijoollee keessa wajjin. Niiviyaan kun ammas teessuma keenya yookiin ammoo taa'aa kenna dhiifama wajjin na uffolchaa safuu keessallee baatanaan hin jedhina. Yoo fayyadamtanii jettan kan jige harma kenna akkasuma kan jige kan hanga takka kaasuuf yookiin ammoo deebisuuf kan nu jalaa jige yookiin lallaafe jabeessuuf kan nu gargaarudha. Jismii kenna akkaan jabeessa akkaan kan lallaafe jajjabeessa jechuudha. Akkasuma hin diriirsallee. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aanee ammoo har'a maal qabattee nu dhufte jechuun keessaniin oolu. Muka qayyaa yookiin aara aadaa Oromoo aadaa keenya keessa jiru. Isa kana namoonni qabaatanii fayyadamtan akkaan waan gaariidha shamarraniif yookiin dubartiif. Hedduu faayidaa guddaa qaba. Faayidaan isaa kana jedhee xumuruu hin danda'u. Gogaa keenya laaffisuuf akkasuma ammoo wanuma hundayyuu keessa keenya jiru haaromsuuf akkasuma ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya faayidaa isaa kana jedhee liivii irratti yookiin viidiyoo dhuunfaa irratti yoo dubbadhe malee guddaadha. Kanaaf haa fayyadamnu. Walumaa galatti horaa bulaa isiniin jedha. Nagaatti isin jaalladha. Subscribe